السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودو غمچيسا forever living product nama kenya kan dibeef dawana beefi kan hojii dhabe barbaada afrakkoome kan dhamaajiru dhaabbanni kenya carraa addaati jedhu dhaabbata qoricha fayyaa forever living product dhaabbanni qoricha qulqulluu kan magariisaa fi biqiltuu irraa oomishame isiniif dhiheessu oduu gammachuudha isin dhageessisaa jira. Eeyyeen dhukkuboota kanneen akka gaastiriikii, dhiiga danfaa, dhibee sukkaaraa, lafee jilbaa, dhukkubbii mudhii, finniinsa fuulaa fi dhibee keessaa fi gogaa hundaaf dawaa gahaa isiniif qabna. Eeyyeen hin yaadda'ina bakka jirtanitti kan isiniin dhaqqabnu ta'a. Yoom kana qofa dargaggootaa fi namoota hojii barbaadan hundaaf carraa hojii isiniif qabna koottaan qunnamaa isiniin jedhu. Yes, namoonni bilbila yookaan koompiyuutara keessanii mana keessan teessanii nu waliin hojjechuu ni dandeessan jedhu dhaabbanni qorichaa forever living product namoonni hojii barbaadan carraa kanatti fayyadamaa jireenya keessan jijjiira fayyaa keessan argadhaa gammachuun jiraadhaa isiniin jenna. dhaabbanni keenya biyyoota baha Afrikaa hunda keessatti damee isaa babal'isuuf qophii isaa xumuree kan jiru ta'uu isaa isin beeksifna. Teessoon keenya biyya Somaalee magaalaa Hargeysaa Roondaa Hotel biratti argamna. Odeeffannoo dabalataa qoricha argachuu fi carraa hojiitiifis tahe lakkoofsa bilbilaa duwwaa 2536 duwwaa 25 dhiheessaa qorichaa Jamaal Abdurrahman jechuudhaan qunnamaa isiniin jenna. Istiidiyoo Doohaa miidiyaa irraa beeksisa garaagaraa waraqaa waamichaa nashiidaa eebbaa fi kan cidhaa waraqaa ragaa yookaan shahaadaa chaabbaa waliin ni hojjanna. Nu qunnamuuf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9636667 jechuudhaan qabadhaa toora imoo fi waasaappiin nu harkadhaa. Doohaa miidiyaa filannoo keessan godhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.